itti fufa qabsoon qabsoo bilisummaa itti fufa qabsoon. Ashama harka fuunee hordoftoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kun CNN irraa kan isinii dabru sagantaa keessummaa qabannee isinii dhiyaannee jirra. Keessummaa keenyaan wal barnootaaf garuma isaatti isin dabarsaa duraan dursee xinnoo waa'ee isaa osoo irraan tuyne dabaru. Inni nama Yuunivarsiitii Jimmaatti Baayomedikaal Injiinaringiidhaan qabxii fannisee bahe achiin maastarsii isaatis Jimmaa Yuunivarsiitiitti kan hojjetee ammaaf PhD hojjechuudhaaf Kooriyaa jiraata. Mee wal barnootaaf xinnoo kanaan irraa isinii tuqee gadi fageenyaan bal'inaan garuma isaatti isin dabarsaa. Garaan naatummaaniif barsiisitii gara gaafii keenyaatti kan tarru ta'a. Galatoomii waan naaf firteef Gelan Ayyanaan jedhama. As Kooriyaa kibbaan jira. Kanuma siin jechuudha. Galatoomii. Of dura ibsee fixee waa'ee keetii. Maashi. Mee garuma gaafii keenyaatti yaanaa gaafiin keenya waa'ee biyya keessatti haalli biyya keenya keessatti gaggeeffamaa jiru irraa wal mari'achuu deemna. Mee wal dhabdee lola yookaanis wal dhibdee TPLF fi mootummaa biyya bulchaa jiru jidduutti gaggeeffamu kana akkamitti ibsitamee ati mee akkamitti ilaalta? Galatoomii egaa generally akkuma beekamu biyya keessa waraanni gaggeeffamaa jira. Waraanni gaggeeffamaa jiru kunis gurra addunyaa sirriitti qabatee jira. Waraana kana akkamitti ilaalta gaaffii jedhuu fi ani haala lamaaniin ilaala. Waraana kana dhibbisnee specifically yeroo ilaallu waraana mootummaa naannoo Tigraayiif waraana mootummaa naannoo Amaaraa gidduutti godhamaa jirudha jennee fudhachuu dandeenya. Waraanni kuni maaliifi akkuma argaa jirru actively participate kan keessatti hirmaachaa jiru mootummaa naannoo Amaaraati. Waraana guutuu biyyaati jechuu hin dandeenyu. Kanaaf agarsiistota tokko tokko fudhachuu dandeenya. Fakkeenyaaf akka waraanaatti TPLF'n waraanaan jira qaamni jedhu qaama raayyaa ittisa biyyaa yoo ta'e raayyaan ittisa biyyaa raayyaa ittisa biyya Itoophiyaati. Raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa alaabaa sabaaf sablammiin Itoophiyaa ittiin ibsamu qabateetu kan inni deemu. Waraana kana keessatti warra bakka fudhachaa jiran warra hirmaataa jiran yoo ilaallu alaabaan jarri baatanu alaabaa naftanyaati. Alaabaa maybe naannoo Amaaraa keessatti fudhatama qabudha. Kanaafu specifically yeroo ilaallu waraana achuma gidduu Amaaraa fi Tigree gidduutti gaggeeffamu ristiin mallisaallan jedhaniitu kan deemaa jiran. Waan jarri deebisan beeknu raayyaa ta'uu Walqaayit keezii akkasii ni jijjira. Ristiin mallisaallan jedhaniitu kan jara deemaa jiranu. Kanaaf specifically yeroo ilaallu akkasitti fudhachuu dandeenya. Bal'isnee yoo ilaallu garuu waraanni kun waraana nafxanyaa fi waraana nafxanyaa waraana uummata cunqurfamoo gidduutti gaggeeffamudha jennee fudhachuu dandeenya. Abiy waraana naannoo Tigraay irratti kan inni geggeessaa jiru tokkoof tokkodha. Mootummaa naannoo Tigraay uummata naannoo Tigraay jilbeenfachiisuudhaaf. Bakka biraa jilbeenfachiisee xumureera. Oromiyaa akkas gochaa jira. Kibba akkas gochaa jira. Kan hafe sana ilaalcha jedhuun kan deemaa jiru natti fakkaata. TPLF'oonni yeroo darbee irratti rakkina qabaachuun jara ni beekama. Kanaaf qeerroon qabsaa'ee Abiyyiin fidee 4 kiiloo galchee. Haa ta'uti amma immoo jarri gaaffii of bulchuu mirga ofiif of bulchuu jara exercise gochuu yeroo jalqabanu sirni naftanyaa Abiy hin jaallanne kana
likiitti galchuu jedhaniitu kan jarri itti deemaa jiranu kana eenyu jechuudhaaf waan itti deemaa jiranu garuu generally yeroo ilaallu sababni lola jaraa it is a political cause rakkinni inni dhufee biltsiginnaa jala hin galluudhaan TPLF wajjin wal lolani malee jarri kun namoota wal haammatanii namoota wal wajjin nama hidhaa nama ajjeesaa ba'anidha namoota ergamaa fi ba'anidha garuu yeroo deemu sababa politikaatiin waliin utuun galiin hafanii kan kanarra ga'edha jechuudha. Kanaafuu haala lamaan fudhannee ilaaluu dandeenya isa jedhu kaasuu barbaadeetanii haala lamaan kanaanii ilaala. Eshi baay'ee galatoomii ibsa bal'aa nuuf kennite kanarratti mee gara gaafiitti aanutti si dabarsa. Gaafiin koo kan itti aanu TPLF sirna TPLF dabaree fi sirna PP kan amma biyya bulchaa jiru kana mee garaagarummaa isaatii fi wal fakkeenya isaarraa mee xinnoo waa'ee isaarraa nutu hime. Sirna TPLF fi sirna nafxanyaa kana tokkuma waan wal dorgomsiistu hin qabdu wanti jijjiirame hin jiru. Uummanni toluma qullaa sirbaa ba'e waan si dhibu wanti jijjiirame hin jiru. Inuma daran itti cimeetu kan dhufe gidiraan rakkin hattummaan demokraatik ta'uun daran itti cime. Mee wantoota fakkeenyota tokko tokko fudhannee kaasnee haa ilaallu. TPLFin nuti qeerroon kan irratti duulaa ba'eef kan inni jijjiiree qabsoo isaatiin ajjechaa ture. Qeerroo 5,000tti gabbarame TPLFin jijjiiruudhaaf. Let's see. Waggaa 3 darban Abiy April 2018 Abiy erga dhufee Oromoon du'e lakkoofsaan 7,000 ol. Kun daataa reliable ta'e kan namoonni itti walii galanidha. Namoota 7,000 oltu du'e. Wayyaaniin garuu waggaa 5 gidduutti 2013 hanga 2018 gidduu kan jiru qeerroo 5,000 kan fudhate. Look. Irra hamaadhaa irra badaadhaa jechuudha. Irra hamaadhaa irra fiigarii gara biraa kaasuu dandeenya. Godaansa fudhachuu dandeenya. Oromoo miliyoona 3tu godaane. Taatee seenaa Oromoo keessa waan hin jirredha kun. Itti dabali hidhaa. Bara wayyaanii nama gara 30,000tu hidhame jedhamee tilmaamama. Bara akkasana qabsoon finiinee ture sana keessatti. Hidhaan amma Oromoo 200,000tu mana hidhaa jira. Amma mana hidhaa kan jiru. Mirga garagaraa, mirga gurmaa'u, mirga haasa'u, mirga hawaasummaa isa dhiisi. Hidhaan hin jiru, politikaa paartiin hin jiru, mirgi gurmaa'u hin jiru. Maaltu adda addummaan maalitu jira? Daranuu itti cimee itti piroojeektii akka guddaa tokkotti fudhatame Oromoo irratti duulamaa waan jirudha kan jiru. Kanaafuu wanti adda isa godhu hin jiru yoo namni jijjiirameen ala. Jarrattiin fakkeenyaaf biltsiginnaa kun akka waan isaan uummata Oromootiif baay'ee quuqamanii yaadanii tokkotti biltsiginnaa kana gizee dhaadheessan yookaanis faarsan wayii argina. Mootummaa darbee irratti warri tures isaanuma kanaatu dhaadhiyoo ta'ee ture. Isaan TPLF jechuma maaliif TPLF jinnaawwaatti warri tahee hojjechaa ture isaanii warri uummata Oromoo manarra deemee fixaa tures isaanuma san osoo isaan akka TPLF isaanis areemanii achitti yookaan maqaleetti akka bakka biraatti galuu qaban ture bakka osoo sanitti hin galin as deebiinee akka waan gaarii uummata Oromootiif fakkeenyaaf uummata Oromoodhaaf warra qabsaa'e kan akka Abaa'oo kan akka Kafaa'oo isaan kana caalaa akka isaan Oromoo yaadanitti of fakkeessanii Oromoo fixaa jiran kana garuu hin dubbatan isaan kan ajjeesaa jiran isaanitti mul'atu kan raayyaa ittisa biyyaa tokko lama yookaan hanga raayyaa ittisa biyyaa du'eef garuu uummata baasanii birrii walitti qabana gargaara jedhanii akka waan gaarii tokko godhaniiti haasawaa turan asirraa
warri bilisiginnaa deeggaruu fi miseensi bilisiginnaa ta'an marti isaanii jechuudha. Mee kun bilisiginnaadhaa fi sirna TPLF fi darbee fi sirni bilisiginnaa kun garaagarummaa isaa asirraa ni hubatan jennee yaadna. Irra hamoo ta'uu fi irra badoo ta'uu badoomina duraan qaban caalaa dabalachuu isaaniitti argina jechuudha asirra. Mee gara gaaffiitti aanutti si dabarsaa gaaffiin koo kan itti aanu lagannaan kana hunda keessa dabartee Oromoon yeroo garagaraa lagannaa gochaa turte. Lagannaan marsaa ja'affaatiif amma gaggeessite. Lagannaan marsaa ja'affaa kanaa fi mee kan darbe wal bira qabnee yoo ilaalle hanqinoota qabanii fi yookaanis waan hojjetamu qabu waan fooyya'uu qabu waan itti dabaltu yoo qabaatte mee fakkeenyaaf lagannaa kana wal qabsiisee nuuf ibsimee galaan. Baay'ee galatoomii. Lagannaa marsaa ja'affaa lagannaa yuunik ta'edha. Lagannaa baay'ee itti yaadamee labsii ba'edha. Labsii xumura gabrummaati kan jedhu iyyuu labsii sirrumattuu labsii xumura gabrummaa ta'ee kan ba'e. Pooyintoota addaan baasnee ilaaluu dandeenya. Garuu dura labsiin kun maal qaba isa jedhu haa ilaallu. Tokko tokkoon gara qabxiilee 7-8tu jiru jechuudha. Inni tokkoffaa sochii dinagdee fi geejjibaa Oromiyaa keessa taasifamu guutummaa guutuutti dhaabuudha. Inni lammaffaa caasaalee bilisiginnaa kutuudha. Baasuu sana booddee ce'umsa mootummaa ce'umsaa ijaarrachuu kan jedhudha. Inni sadaffaa daangaa Oromiyaa eeguu. Arfaffaan qabeenya diinaa mancaasuu, qabeenya namoota bilisiginnaa duukaa fiigan kana mancaasuu, hirmaannaa abbootii qabeenyaa, abbootii gadaa kan gaafatu, pooyintiin gara biraa bareedaan gibira ashuura kana akka hin kaffalle kan jedhu, walgahii bilisiginnaa mootummaa kamiyyuu akka hin gaggeeffamne kenna. It's very unique. Waan baay'ee itti yaadamee ta'edha. Labsiiwwan kanaan duraa waliin wal duuka qabsiisnee yeroo ilaallu tokkoffaa taargeetful labsiin inni kun kaayyoo sirriitti galma ka'atee kan ka'edha. Fakkeenyaaf hidhamtoonni amma hiikamanutti hin deebinu manatti. Yeroo murtaa'e hin jiru. Inni kanaan duraa guyyaa 4 torbee maaloo wanti jedhu yeroo murtaa'e hin jiru. Amma gaaffiin Oromoo gaaffiin asirratti ka'an kun deebi'utti manatti deebi'uun hin jiru. Baay'ee pooyintii addaa ta'uusaa ilaalla. Kanaan alatti mootummaan seera qabeessi biyyattii Itoophiyaas ta'e Oromiyaa keessa akka hin jirre ifatti ibsee mootummaa ofii mootummaa ana kan kooti kan jedhu akka dhaabbatu mootummaa ce'umsaa akka dhaabbatu kan gaafatuu fi kanas akka goolii tokkotti qabatee kan ka'e waan ta'eef adda isa godha. Kanaan alatti Oromiyaa qulqulleessuu irratti kan kaayyeeffatedha. Oromiyaa qulqulleessuu jechuun amma fakkeenyaaf qabxii sadaffaa irratti daangaa Oromiyaa eeguu kan jedhu lafti Oromoodhaaf lafeedha. Lafa ofii eeggachuudha. Maal jechaa jiru beektaa amma abin kaleessamu waan baasan irratti shawaan Oromiyaa keessa jiru hundu naannoo Amaaraatti makanii akkasitti waan deemaa jiru faatu jira. Waan si dhibudha. Kana hunda forecast godhee labsii ba'edha. Labsiin ja'affaan kun. Kan biraa caasaa jijjiiruu mootummaa ofii dhaabbachuu. Kanan dura dogoggora baay'eetu gaggeeffame. Qabsoon qeerroo fidee kunoo Abiyyitti kennee mana galee harka duwwaa kan hafetu jira. Kun akka hin deebine labsii labsudha. Mootummaa ofii, mootummaa Oromoo sirrii ta'e dhaabuu malee mootummaa nama biraatti aangoo kennanii ta'anii ilaaluu miti labsii jedhudha. Waan ta'eef labsii baay'ee yeroo isaa kan eeggate
kan yeroo fakkaatu akkaataa itti deemamu kan lafa kaa'ee fi taargeet mataasaa gool mataasaa qabatee kan ba'e waan ta'eef labsii kanaan dura ba'an irraa baay'ee labsii addaatii yaada jedhu qaba. Itti maaltu itti dabalamuu qaba isa jettee na gaafatte fakkeenyaaf Oromiyaa keessa daangaa eeguu duwwaa miti rakkinni. Magaalota keessatti uummanni Oromoo abbaa biyyummaa isaa kabachiisuu qaba. Fakkeenyaaf Finfinnee yoo fudhanne daataa seensasii yeroo dhiyootti mootummaadhaan hojjetameen yoo fudhanne Oromoon parsantii 19 Guraagee qixxeedha. Oromoon Finfinnee keessa demoogiraafii isaa yoo fudhanne. Finfinnee keessa garuu nafxanyaan Amaarri parsantii 50 oltu jira. Demoogiraafii akkasii magaala keessatti amma jijjiiramuuttidha kan deemuu qabu. Oromiyaan kan Oromoo ta'uu ishee kan isheen jara muramee dubbatamuu danda'u wantoonni akkasii yeroo hojjetaman. Kanaafuu labsiin amma ba'e kuni daangaa eeguu qofa utuu hin ta'in demoogiraafii jijjiiruu irratti sirriitti irratti hojjetamuu qaba. Inni bira hidhannoon murteessaadha. Uummata Oromoo irraa hidhannoo hiikanii uummata isa biraa hidhachiisaa jiru. Abiyyiin guyyaa saafaa kan hojjetaa jiru. Kana namni hundi waan arguudha. Gara qabsoo hidhannootti jijjiiramuu qaba. Qabsoon kun. Kanaafuu abbaan qabeenyaa namni biyya keessa jiru, namni biyya alaa hidhannoo qeerroodhaaf hidhannoo tiruu qaba. Hidhannoo itti dhufnaa. Mee du'a ilmaan Oromoo kana kan biyya keessaa guyyarraa du'aa jiru kana mee akkamitti ibsite ilmaan Oromoo kana? Dhumaatii ilmaan Oromoo kana mee akkamitti ibsitame? Akkan sila sii kaasedha. Waggaa 3 darban erga Abiyyi 4 kiiloo seenee uummanni Oromoo guyya guyyaatti du'aa jira. Guyya guyyaatti hidhamaa jira. Guyya guyyaatti harki irraa citaa jira, miilli irraa citaa jira. Waa baay'eetu irra diraramaa jira uummanni Oromoo. Let's take amma yeroo COVID'ti. Itoophiyaa keessatti COVID'n amma guyyaa har'aatti nama 1,600 ajjeesee jira. April 2020 jalqabee jechuudha. April 2020 jalqabee Itoophiyaatti Aprilidha kan mul'ate. April 2020 jalqabee nama 1,600 ajjeeseera COVID. COVID baay'ee attentionii guddaa kenninee fi filannoon iyyuu sababa kana akka hin gaggeeffamne attentionii guddaa kan godhatedha. Biizinasii meeqa kan dhaabedha. Uummanni Oromoo April 2020dha as garuu uummata naannoo nama 2,000 Oromoo 2,000tu du'e. Is this much? Daataadha yoo ilaaltu jechuudha. Amma kanayyuu COVID caalaa Abiyyi nu fixaa jira. Uummata Oromoo fixaa jira. Akkasittidha kan ilaaluu qabnu. Take in every corner of Oromia wanti gaggeeffamaa jiru kanadha. Kanaafuu akka salphaatti waan ilaalamu miti. Attentionii ga'aa argachuu qabu. Hin arganne. COVID caalaa attentionii waan kennamuufii qabudha. Duunni uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru. Uummanni Oromoos kana beekee, kana hubatee qabsoo diddaa gabrummaa, qabsoo fincila xumura gabrummaa itti gaggeessuuf qaba. Dhumuu qaba. Kana booddee waan akkasii deebi'amee yeroo itti haasa'amu ta'uu hin qabu. Eshi, mee asuma irratti ammas gaaffii biraa sii dabala. Falli maal jettamee yookaanis dhumaatii ilmaan Oromoo kanaaf, uummata Oromoo dhumaa jiru kanaaf falli maalimi? Akka falaatti yoo keenye falli lama. Yookiin qabsaa'uudha yookiin harka kennanii taa'uudha, gabroomuudha. Falli lamatu jira. Yookaan hin qabsooftee mo'attaa yookaan hin gabroomta. Uummanni Oromoo uummata jagna, uummata goota, uummata seenaa guddaa, uummata seenaa baay'ee hintee waan fixu uummata hin qabnedha. Uummata addunyaa kanaaf akka fakkeenyaatti ka'uu danda'udha. Uummanni Oromoo
gabrummaa akka filmaataatti hin fudhata jedhee yaadu. Sekondii tokkoof sammuu isaa keessatti hin fudhata jedhee hin yaadu. Kanaafuu furmaanni qabsoodha. Qabsoon amma jalqabe itti finiinee itti fufuu qaba. Qabsoo qeerroon eegale, labsiin qeerroon eegale hojiirra ooluu qaba. Osoo walirraa hin citin itti fufuu qaba. Qabsoo karaa nagaa qofa utuu hin ta'in qabsoo karaa hidhannoo, qabsoo gama hundumaan, qabsoo karaa miidiyaa, qabsoo gara hundaan gaggeessanii kana xumura itti godhamuudha kan qabu. Furmaanni kana qofa. Du'uuf jiraachuudha. Furmaanni kan jiru jechuudha. Kanaafuu haala kanaan ilaalamuu qaba. Qabsoo qeerroon gaggeessaa jirtu, hanqarreen biyya keessaa gaggeessaa jirtu kana kan silaa meeshaa waraanaatiin yookaanis meeshaadhaan deeggaramtee qaata bilisoomne jechuudha silaa meeshaan bira jiraatte ture. Qabsoon harka qullaa yookaanis qabsoo karaa nagaa jaanii akka barbaadanitti yeroo barbaadanitti qabanii si hidhan yeroo barbaadan akka barbaadan godhanii si hidhan. Kuni siyaasa isaaniitiif itti fayyadamuuf jecha karaa nagaa jaanii afaaniin damma dubbachaa. Gochi isaanii garuu hadhaa'aadha. Wanti isaan nama godhan waan baay'een waan garaa keessaa nama hin banne waan akkasii sammuu keessatti troomaa waan jedhamu keessa uumaa turan ammallee uumaa jiranii. Mee garama dhumaa deemaa jirraa yeroo nuuf kennamte dhumaa jirti. Mee gama dhumaatti dhaamsa qabdu dhaammadumee warreen biyya keessa jiranii fi biyya alaa jiraniifis lamaaniifuu dhaamsa qabdu ilmaan Oromootiif dhaammaddu galaan. Dhaamsi is clear. Haasaa keenya amma wana haasofne keessa dhaamsi guutuu jira. Qabsoo labsii xumura gabrummaa kana kan marsaa jaaffaa kana yoo ilaalle amma har'aatti Baalee, Arsii Lixaa, Shawaa Kaabaa, Hararge Bahaa, Arsii, Wallaggaa Bahaa, Shawaa Dhihaa, Amboo kana hunda keessa sochiin gaggeeffamaa jira. Garuu bakka tokko tokkotti harcaatiin jira. Harcaatiin kun hafuu qaba. Uummanni Oromoo tokko ta'ee sagalee tokkoon humna isaa walitti kurfeeffatee tokko ta'ee ba'ee irratti hojjetamuu qaba. Qabsaa'uu qaba. Kun haala kanaan fudhatamuu qaba. Maaliif yoo irraa ciccitu namni exhausted ta'a. Exhausted yeroo ta'amu humni bittinnaa'a. Garuu yoo tokko ta'amee yeroo tokkotti iddoo tokkotti kurfeeffatanii humna yoo ba'anii galmi ga'amus guddaa waan ta'eef Oromoon tokko ta'ee qabsoo isaatti sirriitti cimfachuu qaban jedha. Inni biraa yeroo kam caala yeroo kamiyyuu caala diina uummanni Oromoo kanaan dura seenaa isaa keessatti arge caala diina hamaadha kan nuti qabu. Unfortunately Oromoo keessaa nama beetu Oromoodhaaf diina ta'e diina kana sirriitti beekanii otoo hin gowwoomin osoo asiif achi hin jedhin irratti hojjetamuu qaba. Gamuma kanaan mootummaa coomsaa yaanni jedhamu especially OLF'n yaanni ka'e sirriitti deemamuu qaba. Uummanni kanarratti sirriitti gadi itti hojjechuu qaba. Maaliifi amma kanaan duraa kan hiraaramaa jirru bara 2018 bilisoomni jennee deebinee amma kan iyyaa jirruu fi caasaa Oromoo fakkaatu waan hin ijaaramneef. Mootummaan Oromoo waan hin ijaaramneef gadi. Kanaafuu mootummaan Oromoo caasaan Oromoo goda qabalee bakka jedhanii kaasee ganda bakka jedhanii kaasee seeliin Oromoo fakkaatu mootummaan Oromoo fakkaatu ijaaramuu qaba. Isa jedhu irratti fully committed ta'ee uummanni irratti hojjechuu qaba. Galanni qabsaa'ota bilisummaa ta'uun jedha. Galatoomii. Baay'ee galatoomii Injiinar Galaan yeroo ta'e aarsaa gootee asirratti nu argamuu keetiif baay'ee galatoomii siin jenna. Hordoftoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo turtiin keenya Injiinar Galaan waliin goone kana fakkaataa sagantaa biraatiin amma yeroo biraa walitti deebinutti gamanumaa nageetti isiniin jenna.
Kapsoon bilisummaa. Itti fufa kapsoon.